akkamitti abbaa manaa kee hin barbaadamoo hin barbaaddu jettee gaafachuu dandeesse Hermeellaa Ruutaadhaan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa marree subscribe like gochuu na jajjabeessaa qimamochee lammiiwwan qaaliiwwan sinin jechaa jechuudha. Egaa Hermeellaan jechuudha ani humna kootii ollatti ta'eera. Anis dubartiidha waan ta'eefi ani Abrahaamidhaa fi gatii guddaa kaffaleera garuu immoo waan dadhabee fi keessaa ba'uu barbaada. Isa kanaaf immoo yaada Ruutaa hubachuun qaba. Yeroo baate keessaa jedhetti deebitee dhufti. Yeroo darban immoo argitaniitoo jirtu jetteetoo jirti jechuudha. Innis egaa hanga sa'aatii 6 halkan keessaa guyyaa baranaa jechuudha. Gaafa ishiin turte ishiin itti dhuftee warra jaalalaan haasawaatoo jiru adda baastee akkatti ishiin dallante argitaniitoo jirtu jechuudha. Isatu ishiidhaa fi gaaffii ta'ee har'aa dhufteetoo jirti jechuudha. Abrahaamis yaanni sanaaf hin galle jechaadha kan ishiin jirtu jechuudha. Jalqaba irrattiyyuu hin barbaachisati dubartii kanaan mankaraaru jechuudha. Yeroo lama akkas sadii gaafatteetoo jirta jechuudha. Hin barbaadu yoo dandeessee fudhadhu siin jetteellee sitti himteellee turte jechuudha. Amma sadii isumarra deebitee jechuudha. Isarraa furmaata waan dhabdee fi gara ishiitti jechuudha kaanitti dhufteetoo jirtu jechuudha. Qaametti naannooftanii itti marsitanii jechuudha. Dubartii kanaan humna ishii dadhabsiisuu abjuu ishii kuffisuun si yaaddan kuni maalidhame maalidha isa dhugaa qobaashii ishiin okko dhaabbatte akka barbaaddetti iddoo si waamtanitti argamte deebisiniif laachaadha kan ishiin jirtu jechuudha. Dubartii kamidhamu naaf dhiisii abbaa manaa kootii abbaa mucaa kootiiti jechuu kan qabu Ruutaadha malee simiti. Naaf dhiisii ani gatii guddaatti baasee itti dadhabee kan jettu jechuudha. Ashiga fakkaakaayii yeroo kanatti jechuudha. Isaaf innis anaaf gaaffiidha naaf hin galleette waan hundumaan gootii egaa argitaniittu sa'aatii 500 jettee bitteetti manas bitteetti akkas Finfinnee keessaa baasteesi qullaa dirasii hanga waliin bashannanan dirasiitti gahaniiru. Sana hundumaatiniyyuu Abrahaamidhaan argachuu hin dandeenye akka fedha ishii wajjin ta'uu hin dandeenye jechuudha. Gaafa mana isheetiitti jechuudha kan ishiin immoo tuffatte gaafa mana isheetti waamte tokko jechuudha. Gaafa mana isheetti waamte akkasitti dhaanii akka barbaaddetti haasofte kottuutii ma'ani siifan ba'a ati mana kana keessatti gali jetteen jechuudha. Argitaniittu jalqaba irratti ishiin jechuudha simmeetii ishii qofa kan ishiin oofaatoo jirtu jechuudha. Abrahaam immoo nama dubbatee hiika wayitti laatee jechuudha deebisu waan hin taaneef kan yeroo baay'ee jechuudha dhaqiitii ishii gaafa dhaqiitii akkas jedhiin dhaqiitii akkas godheedhee kan gara ishii kanaatti ergu jechuudha. Abrahaam haadha mucaa keetiiti dhugaan siin jedhe qabachuu wallaalte malee ishiin baay'eedhaan si barbaaddi. Ruutaan immoo Abrahaamin hin barbaaddi. Abrahaamis Ruutaadhaan hin barbaada. Bakka ati amma rarraatee hafteetta jechuudha. Rarraatee akka hafteetti kan nuti fudhannu jechuudha. Jireenya namaa tokko keessa gaafa namni tokko dhufee galee booddeen isaa rarra'ee hafuu ta'a jechuudha. Yookiin lafan ga'u yookiin samiin ga'u gidduutti jechuudha. Akkas ta'aadha kanatti jirtu jechuudha. Hermeellaa siifa aagalu jechuudha. Ati dubartiidha shamarree tokkodha. Akkasumallee jechuudha yeroo darbellee osoo nagahee bakka hin fedhu jetteellee jireenya Ruutaa keessaa baate Abrahaam faana walitti deebisteenne dubbachaa turre abjuun kan argine jirra jechaa turanii hordoftoonni kiyyaa jechuudha. Atama of tuuluu dhiisiitii of guguruu dhiisiitii jechuudha. Kinoo jedhiitii Ruutaatti kenniitii Abrahaam deebi'i dugda duuba jechuudha. Abeelmoo maaluma shushuttaa zala kaattee Abrahaam iddoo tokko naa deemu Hermeellaa gottotee deema. Hermeellaan iddoo tokko naa deemtu Abeel gottotee deemte. Maalidha sin wanni ishiitti dhamuusin kan jala kaattaan safuudha keessanoo ija qabamu naman argu malee.
egaa ishiinis kanarratti egaa dadhabeera akka dubartii tokkootti gatii baaseera argachuu hin dandeenye wanti isaan galuu hin dandeenye yeroo darbe akkasittiin dabarsaniiru isa kanaaf immoo ruutaadhaanii waamee akka dubartii hubattuu tokkotti gorsuun kan inni barbaadu dubartiin hubattuuni abbaa manaa ishee seeraan qabatti ofitti deebisti yoo fedha ishee ta'e arabaakkii hubattuu koo beektuu koo abbaa manaa nama kootu gara gosilli qimsa jetteeniiti bilaatanyaa maal ishee jetta jechuudha. Ruutaa caala jechuudha dandeettii sin qabdu hubannaa sin qabdu gorsaa sin qabdu dubbii sin qabdu sittani maan isa dhugaan sin jedhe baay'ee nama hubattuu baay'ee dubbii akkatti dubbatan nama beeku. Ati achitti jechuudha afaan yuusiidhamaadha kan dubbachaa turte jechuudha. Aboo maalitti dhugaan siin jedhe aangoo maalisii kennameetudha kan akkana baate jechuudha. Mucaa cuucii engadda argiteetta otoo garaan isa raafamu kan inni biraa deeme jechuudha. Biratti deebi'ime anatti haafu ani bakka kan carraa kootiin dhabu maan jedhin ganaa gatii baafta Hermeellaa abaddan. Maaliif sibichaa osoo hin taane kan si fakkaatan danuun jiru kan mana nama ankoo ka'anii seenanii gaa'ela namaa borcaa jiran sin ganaa gatii baaftu isa dhugaan siniin jedhe akka salphaatti waan siniif hafuun fakkaatiin namni kan hojii isaatii in argata in haama wanta ta'eef jechuudha. Gaafa jechuudha sapiraayisii maal gochuun qaba jettee jechuudha bijaamaadhaan midhufte bijaamaadhaan sin beennumoo gaafuma sanayyuu barbaaddee dhufte malee. Har'a garuu ani ilaalcha kee akkaataatti deemtu kanatu nama kanallee akkan jaaladhullee na taasise jette miti dubbicha akkas miti durumaadhaatti quba qabda Abrahaamidhaan jechuudha. Inni dammoo hubannaa isaa itti achuma irratti dhaabe hubannaa intala kana caalaan qabdu hiika seelaannaa jechuudha. Egaa sanarratti jechuudha Abeelillee dhugaadha. Maaliifi Abrahaamii hin barbaada wanti beenu hin jiru kanaafiyyuu immoo ishirraa yaada kanaanii hubachuudha kan nuti barbaannu isa biraan Hermeellaa qofa miti anisillee abaarameera gaa'ela isaanii situu diiginaan jedhaniitu jiru namoonni baay'ee waan ta'eef anillee bilisa ba'uudha sababni akkas jedhameef immoo siraan Hermeellaa qofa faana ta'eef jedhee jechuudha jechate jetteenoo abaarsati abaarteenoo dhugaan siniin jedhe innati qubatti qabdoo intala kanatti jechuudha. Simbeennumoo ati hiriyaa kee dhiistee jechuudha. Hiriyaa kee dhiistee kan jechuudha bu'aadhaaf yookiin immoo faayidaadhaaf intala kana faana taate gaa'ela dubartii kana diige jawwee yookiin immoo bofti inni tokkoffaan Abeelidha gaa'ela kana keessatti jechuudha. Seexan inni tokkoffaan siidha. Ilmi namaa tokko immoo sammuu qulqulluu yaada qulqulluu qabu fageessee yaadu sammuun ittiin xuraa'uuf ittiin mana namaa diiguuf osoo hin taane ittiin fageessinee yaaduu fi ittiin wal gargaaruuf nuuf kenname. Sini garuu gara isa sana gara diinummaatti gara hojii diinaatti jijjiirtanii gaala nama borcuu jeegaltanii jechuudha. Kanadha. Inni dhufte gaafa isheen dhufte jechuudha. Haa jechaa dhufte jechuudha. Na ministeerri akkas naannessaa dhufte jechuudha. Gaafa kana kan isin jechuu barbaadu jettee yeroo tokko dhuftaa yeroo tokko deemtaa ati amma Abrahaamidhaan hin barbaadamu hin barbaaddu jetteen maal jechuu barbaaddaa wanti na bira jiru ifaan ifadha eenyumaaf iyyuu ifadha siif iyyuu osoo hin taane garuu bakkee kanatti argamuu baadhuyyuu ifadhannaani miti ani gatii guddaan itti baasetteen ittiin dadhabee jennaani eeyyee waan baay'ee gooteetta waan baay'ee taasisteetoo jirta haala sanadhaan immoo inni si hubachuu dhiisu mala ani immoo isa miti waan an ta'eefi kanaaf iyyuu isumadhaan gaafachuudha kanatti dandeessu malee ani nan barbaadaa fi hin barbaadu yoon jedhee faayidaa tokkollee si'idhaa fi hin qabaatu kan ishiin jetteen jechuudha. In qabaataa jette isheen in qabaataa akka dubartii tokkotti naaf yaadii jennaani ati amma dubartii tokkodhaa fi in yaaddayi akka dubartii tamanaan isii yaadu yaaddayi dubartiin tokko akkas jettee ofii keetiin xiinxaltaa jennaani maal jechuudha jetteen jechuudha. Isa dhiisiitii garuu akkati qurxiidhaan natti tun barbaadaa kan ishiin jetteen jechuudha. Waan sitti musee gaa'ii dandeessifta taanaanii kaleessa kun waan baay'ee gootee manas bitteettaa fi isa sinni keeritti iyyuu lakkoofne miizanarran keenya wanta ta'eef karaa sii danda'ame gola sii danda'ameedhaanii ofitti waamuu ofitti qabuu
danda'uudha kanatti qabdu fudhadhu jetteen jechuudha. Sii kennitam yoo dandeesse siin jettee jechuudha. Isa jalqaba irrattis immoo ani osoo ofitti deebisuu barbaadeera ta'ee waan baay'ee gochuu akka hin danda'u nan beekaa hin sodaatin jette. Hin sodaattin baazawweessa dhugaan siniin jedhe Hermeellaan jechuudha. Maaliif bakka boruu narraa fudhatti isa nani gocha ishii amma Hermeellaan maali isinitti fakkaate faayidaadhaanii Abrahaam argachuu barbaade. Manas bitteetti. Egaa warqiis bitteetti. Waan hedduu gooteetti. Sana hundumaan iyyuu nama kanaa argachuu waan hin dandeenyeef ishii kanarraa ishii mee sin barbaadu jetteetti akka ishiin jettuudha kan barbaadde jechuudha. Ruutaan illee asirratti illee maal jette ati anaaf yaaddee osoo hin taane akkasuma immoo akkan isaan deeffadhuuf osoo hin taane nama fuulduratti akka ishiin barbaadduuf hin barbaanne adda baafachuuf akkas jetteetti jechuudhaaf akka karaa sii ta'uufi kanaaf dhufte malee anaanii yaaddee miti jetteen jechuudha. Kun isa sirriidha. Kun isa sirrii fi sirrii jechuudha. Jalqaba irratti iyyuu kan fuudhee baasiidha baazawwee osoo ati dhufuu baattee ta'e gaa'elli Ruutaa akkanan ta'u sababni isaayyuu warra cuucota kaleessa yayyaa'anii dhufanii nuti Abrahaam jaallanni nuti akkas jedhanii kaballaa tokkoon deebisaa nama turedha jechuudha. Ruutaan garuu hadi maal akka fiddee dhufte hin beeknu maal akka qabattee dhufte hin beeknu ijoollee kana maaliin akka tuxxeeyyuu isaan iyyuu akka sifaana ta'anis deeggaraan taasiste iyyuu hin beeknu gittir jette in dhaabbatte bakka akka muka silkii jedhanii jechuudha. Jireenya kee keessaa hin ba'u maal fidda jetteeni ganaa waamtee shifaana ishareeree wal lolu wal bocooqu kanatti taasisaa turte jechuudha. Si galeera ishiin immoo akkas bakka faxaadhe dhugaa rabbii asitti natti tolte dhugaan siin jedha. Warri gadi gara jettan maal jettan immoo siniif yoo safuudha. Maal iyyuu haa ta'u maal jechuudha. Suura nama gadi garagalchina isa dhugaan siniin jedha jechuun. Ruutaatu Hermeellaa irratti dhaqee jaarsa ishii jalaa fudhate osoo hin taane Hermeellaatu jaarsa ishii jalaa fudhate jechuudha. Borus akkasumatti isin jalaa fudhatu warri gadi nama qabdan har'a biyya ormaa jirra jettanii inni beekuu jaalalleen keenya nuun argu jettanii jechuudha. Borunni maal hojjechaa turte isin jedhe akkasumatti gadi si gombisa. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun jaaladha gaa'ii fataa jettee ani waan itti yaaduun qabu naamna jetteen jechuudha. Garuu immoo yaanni kee maanni maal godhinaan jettaan waan hin godhuun qabu sumaan jetteen jechuudha. Baqqaayii guyyaa tokko kenniteef jechuudha. Galgala kanammoo jechuudha gaa'ii dhufuu aboon jechuudha fajajee ani waan hin godhuun qabu harka isaa walitti xaqallalachaa aboo fidanii dhufuu fidanii toon dhufuu ishiin yaada jettee jechuudha. Akkasitti wal biraa deemanii isiniin jechuun jaaladhaayi fataayidha isin yaada sitti kenna. Yaada keessa jiru sitti baasaatitti dubbadha kan isaanii bichaa osoo hin taane achumaan dandeetti wayii argattu jechuudha malee akkasitti miti yaada keenyas akkuma baqaa jechuun nuti illee jechuudha wanni ta'uu danda'a hiikuu yookiin immoo deebiitti laachuu akkas lammii akkas qomoo akkas kima hojjee